lolli irratti baname isa bichaa miti nam hedduutu wareegame namni Kamaali ustaas Kamaaliin bichaa keessa laaleetiin agarteetiin namni rukuchiise jedhan tokko hin jiru Oromoo joolleen achi keessaa joolleen ani waraanatti akka makamtu goosise bilbilaan achi keessa jirti isalle yoo barbaadde bilbilaan isin dhageessuu danda'a namni isa agartee Kamaaliin alaabaa jecha waa'ee akkasiiti jecha akkasitti agartee harka duubatti hidhanii ajjeesanii maali jedhan kun kijiba warabbal kaabaa kijiba wanna rabbiin natti quba qabu joolletti bilbilee joolleen dawwaltee natti himte kijiba akkana ani profaayila jaalmarroo Facebook irra jira sanii jecha yookaan dhala nama haasuu mitan fiixaana dhiiga madaati shuqetu dhade leenjisoo diigaa sanyii leenjisoo diiga ta'an shuqee yamti haati leenjisoo ndeetti fiixaa sanii nama isin kijibuu mit nama wanti qolleen agartanii dallaalamullee mit nama agartee waan taane illee agartee Oromootti himuu mitan wareegama barbaachisu ta'a yoo nam isinii kennuu danda'an malee warqa duubatti hidhanii ustaas Kamaaliin ajjeesanii wanni jedhamu tokko jiru gurbaan akkuma lolli irratti banameen kilaashii gabbuufateetiin nama hedduu rashane jedhan viidiyoo isinitti himaan waraana PP haxaa'ee wareegame Jalalabe jedhanii yaatu dhira jalalabe joolleen viidiyoo nama hedduu wareege jedhan bitaarii du'a dhiira balleessina dhiira Oromoo jecha duute dhiira Oromummaa jecha duute dhiira biyya ofiitii duute maqaan balleessina yaa warra baduu hedu yaa warra lafarraa baduu hedu mucaan jalalaafee itti sore goota bar goonni du'a bar ati jirtu tana mucaan kijiba akka isin kijibtan kanaame Facebook irratti warabbal kaaba gurbaan itti sore fiixaana dhiiga madaati fiixaa waaqoo guututii bar gaafa nu isin kana nu diddanii bar amma gurbaan tokko Muhammad Kadir maal jedhamu tokko gurbaan baala keessa amma laaifii seenatiin ummata waliin dha'u tokko jiraan qoshaashaa viidiyoon daabboo bittuuf ka ummata Oromoo waliin dha'u qoshaashaati maan du'in maa deemteen du'in maa deemteen du'in akka isaatiitti maa deemteen dirimmee waraanni bilisummaa Oromoo maa sin ajjeesin achitti dhayxeen aati yoo nama Oromummaa quuqamu taate dhiirti jallaafte wareegama qabaltee bara naa nyaatu maal bari yaadii mee maa safuu dubbanna yaa Oromoo maa safuu dubbanna waraanni banamee jira bakka hundarraa itti gurbaan achi keessatti waraana keessatti wareegame gurbaan bar lafatti wareegamne wareegame bari dhiira gurbaan waraanan marfamanii jennaan gurbaan waraana itti fiige jedhan machal godheetiin gurbaan wareegame wanni jiru kana wanni ijoolleen natti himtellee kana wanni ijoolleen natti dawwaltee dubbattellee kana gurbaan wareegame yaa wareegame sirriin kijiba of viidiyoo fuutanii ummata waliin hin dhayina yaa ummata dukkana dubbii waa'ee alaaballee miti waa'ee jawaarillee miti waa'ee qabsooti waa'ee dirqama qabsoo bahee jira gurbaan dhiiragaa natti bahee ufi ilaalladhu wallahi as keessa uf kaaya yoo Oromoo taate as Facebook irratti kaa'u malee uf kaa'an gaafa Haacaaluu Hundeessaa wareegame akkatti albee uf cabee dhiiga kiyya dhugaan annama Oromoo kijibuu mitan nama Oromoo kijibuu mitan yoo mallaqa taate annama waraana mudii kiyya hidhadeetiin dalagaa jira itti kiitte ergoon qoshaashan waa'ee qabsoo Oromoo quban qabne wanni duraan dalagame sirrii miti yes dhibbatti hin beekne madaa qabna madaan sun immoo hin jira shakkiidha kun shakkii isin amma shakkitan sanii dubbiin gurbaan itti fiige jedhan
dhugaan jirtu tana warabbal kaabaa dhugaan jirtu tana hayti jirtu mootana shakkii qabdani nurraa wareegamanii jirani duran wareegamanii jiran wal fixanii jirani wal fixatti nu fichisiise Kamal Marqaatii fi Daawit Dukkanaattuu wal fichisiise sirriidha sun kun immoo new generation jaalmarroodha ijoollee hubannoo qabdu ijoollee duumaati miti duum nama tokko waan tokko achi keessatti hojii dalagan taate nama meeqatu achi keessa jira ijoollee meeqatu achi keessa jira kana beekuu qabdan isin akkanumaan kaatanii wallee yaabbattanii uummatallee warii hin dhayinaa yaa uummata kiyya isin jaaladhaan isin kabajallee wareegama barbaachisu namni isinii kennuun an dharan haasawu rabbiin natti shaahidi ijoollee bilbilee natti hime waraana keessa wanni takka hin jiran gurbaa wareegamee jira yaa wareegamee jira maarratti wareegame qabsoo irratti wareegame eega qabsoo irratti wareegamuun barbaanne deeme akka bakka taaftellee kunoo bilbilallee yoo barbaadda warabbal kaaba sanatti maxxansa yoo boodallee agarteetiin shororkaa akkana akka oromoon bakka kuraayitti cabtu barbaadan keessa galfadha warri ajjeeseetiin aboo ijoollee meeqatu wareegame qabsoo keessatti ijoollee meeqatu wareegame shira isin xaxxanii fi shirri isin jettan tokko hin jiru nageeffadhu boo ani ilma sikkoo mandootiin dharan haasawan nagubaan wanni tokko shirri tokko irratti dalagame nagubabaa na dhukkubabaa ilmaan oromoo kabiraat irratti iyyuu na dhukkubaan garuu haxi jirtu tanu haxi jirtu gurbaan itti sore jala laafee itti sore jedhamu bucaan sora beetanii isin hin beetan ka marqala cheebuu malee dhalaa bangaariit bar dhalaa Tigraay dhalaan oromoo dhalaa akkana dhalaa Tigraay qabsoorran jirtanii barisin awwaan baay'ee isin kabajaan dhalaa nama waaytu dalagaa jirtu ijoollee dhalaa arsii deemi waa'ee bangalii haasa'e bar waa'ee ibidda sitti haasaa jirra lola seene lola abbay oromoo abbay oromummaa abbay wareeguu abbay wareegamuu abbay sariirratti tartinga kanuma isin jedhaan kana yoo isinitti hima maaliif wanni kana kan hunda wanni dubbadhee maali dhibbatti bakka dalagaan bakka suuraa isaa argee waan nama deemaa jiru kan argee jennaan ibiddi natti qabate abboo maaliin haqa jirtu natti himi jireen haati jiru kana gurbaan wareegame maaratti qabsoo haati jiru tana maaltu deema uummanni wal fixaa jira haati jiru kana naan jedhu gurbaan natti himee jira nama lama ijoollee an mataa kiyya maqaa himuun barbaadu malee mataa kiyya an waan barbaachisu ergeetii waraanatti makkeetti ijoolleen abboo ijoollee waraana kee jiru yoo qabaatan yoo beektan bilbilaa gaafadha yoo wanni kun kanarra tare ani fiixaa leenjisoo diigatii miti ani qoshaashaadha amma achi dubbadhullee feesuu kanarratti dubbadhullee dhiisee bara wanni amma deebi'eef na dhukkuba haqan jallisina profiling ke Facebook kiyarrat jalmarroodhaan asirraa balleessan nam haajaa isaa qabuu miti nama sanillee jala deemuu miti garuu haqa jirtu irraa nama goruu miti haqa jirtu nama haqarraan deebinan hin beeku waan bira hin beeku ka hin beenu wallahi billahi waraana jennaan hin waraanaan bakka numati kana gaafa hacaluu hundeessaa wareegame paaspoortii jarmanii akkatti jireenya galchaa jedhanii na dadhabanii kunoo hojiilee na dhaabsisanii abbaa biyya teessanii barbaadu angalee wareegamuu barbaade bar wareegama barbaachisanii kennan waan barbaade nu nama mallaqallee bitamuu mite annama forfaayidii jalmarrootillee attaalalumuullee mitan goota kan dabsine mucaan kun